Hai barattoota akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti ammoo hojiirra oolmaa waan tokko hiriyootaan wal jijjiiruu yookiin ammoo maal ilaalla? Hojiirra oolmaa lakkoofsa raashinaalii jiruu fi jireenya wal qabate ilaallachuudha. Tokko tuqaa afur yookiin ammoo mata duree isa xumuraa ilaallachuudha. Mata duree kana jalatti ammoo wantoota lama ilaalla. Hojiirra oolmaa waan tokko hiriyootaan wal jijjiiruu isa jedhuu fi inni biraatis ni jira. Yoo dandeenye paartii tokkoon xumuruu mokkora yoo hin danda'amne ammoo paartii lamatti baasee isiniif xumuraa jechuudha. Maaliif gilgaalli takka tuqaa takka zeeroo yookiin ammoo takka tuqaa 10 jedhamee dubbifamuus ni danda'a. Garuu takka tuqaa takka zeeroo jechuu fi takka tuqaa 10 jennee dubbisuun garaagarummaa qaba. Inni kun amma bifa kana yoo jiraate takka tuqaa takka zeeroo jennee dubbisna malee takka tuqaa 10 jennee hin dubbisnu. Namoonni hedduun bifa takka tuqaa 10 waan beekaniif bifuma saniin fayyadamu jedheeti. Kanaafuu gilgaala kanas bal'inaan waan ilaalluuf inni kun namoota hedduun maal qaba inni kun of keessaa jechaan isa kenname qabaachuudha. Probleemii jechaan kenname kana furuun namoota hedduutti ulfaate jedhee waan yaaduuf isa san bal'inaan haala isinii galuun isa ni ilaalla. Kana keessa ammoo hojiirra oolmaa waan tokko hiriyoota wal jijjiiruu isa jedhu kana haala kamiin hojjanne isa jedhu beekuu waan qabdaniif fakkeenya hojjechuudhaan gara gilgaalaa deemna jechuudha. Fakkeenya 28ffaa maal jedha? Obbo Oliyaat qarshii 200,000 fi 50,000 baankiidhaa qabu jedha. Qarshii kana keessaa 3 kurnaffaa mucaa hangafaaf 2 shanaffaa ammoo mucaa quxisuuf yoo kennan irratti maal jedha? Mucaa hangafaaf qarshii meeqatu kenname jedha. Irratti ammoo mucaa quxisuuf qarshii meeqatu kenname. Irratti obbo Oliyaadiif baankii keessatti qarshii meeqatu hafeef jedha. Erga ijoollee isaaniitii kan hangafaatiif 3 afuraffaa kennanii qarshii kana keessaa harka 3 kurnaffaa mucaa hangafaatiif qarshii kana keessaa ammas 2 shanaffaa mucaa quxisuutiif erga kennanii booda meeqa akka hafan kaalkuleetu goonee yookiin ammoo hojjannee irratti deebii kaa'annaa jechuudha. Fakkeenya kana yookiin ammoo gaafii kana akkamitti hojjettanii birrii wayii yookiin ammoo lakkoofsa wayii isinii kennee lakkoofsan fakkeenyaaf 3 kurnaffaa yookiin ammoo 1 lammaffaa lakkoofsa wayii barbaadaa yoo isin jedhu fakkeenyaaf 100 isiniif kennee qarshii kana keessaa 1 lammaffaa namaaf yoo kennitan meeqatu isiniif hafa yookiin ammoo meeqa kennitaniif yoo jedhamtan maal gootanii 100 baay'isuu kan kennitaniif san. Kana jechuun 1 lammaffaa yoo ta'e 1 lammaffaa jettanii kanaafuu deebiin keessan maal ta'a? 50 ta'a jechuudha. Bifa kanaan kan isin hojjettan. Kanaafuu isa kan amma irra isa jiru kana bifa kamiin hojjanna? Qarshiin nuuf kenname jalqaba meeqa ture? Jechaan qarshiin obbo Oliyaat qaban meeqadha? 200,000 fi 50,000 200,000 fi 50,000 jennee san booda baay'isuu jennee isa hangafaatiif 3 kurnaffaa waan kennameef 3 kurnaffaadhaan baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun zeeroon tun zeeroo kanaan baddii yookiin ammoo karaa isin beektanii hojjedhe kan gubbaarraa kan gubbaatiin baay'isnee jennee isa kana jala tokko waan jiruuf 200,000 fi 50,000 kana meeqaan baay'isna? 3 baay'isnaa jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'isu meeqa ta'a? 0 0 0 ammas zeeroon ni jirti 3 5 yeroo baay'isnu 15 ta'a. Tokko qabna 3 2 yeroo baay'isnu 6 ta'a. Kanaafuu 700 fi 50,000 ta'a jechuudha gubbaan keenya. San booda meeqa ofirra? 10 ofirraa jechuudha. Zeeroo tanaan balleessuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? 7 5 0 0 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 75,000 ta'a jechuudha deebiin keenya. Kanaafuu mucaa isa hangafaaf kan kenname meeqadha? Inni kun isteeppiiwwan hedduu keessa deema. Kanaafuu isteeppiin kunniin hundi isin hin barbaachisu. Haala kanaan haala nama hojjedhe kanaan bifa salphaa ta'een hojjetuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa akkuma argitan 75,000 ta'a jechuudha. Inni kun haala ittiin hojjetamu yookiin ammoo isteeppiiwwan isaa isin agarsiisuudhaaf kan inni haala kanaan hojjetame baay'inaan. Kanaafuu kana hunda yeroo dubbisan amma waan guddaa wayii isinitti fakkaatu danda'a. Garuu bifa salphaadha yeroo ilaaltan qarshii isiniif kenname san kan isiniin jedhameef harka hagana yoo jedhame fakkeenyaaf 3 kurnaffaa yoo isiniin jedhame 3 kurnaffaa saniin baay'isanii deebii keessan kaa'uu qofa ta'a jechuudha.
Inni biraa immoo mucaa qottisuuf qarshii meeqatu kenname jedha. Mucaa qottisuuf hojjetuudhaaf amma maal goona 200,000 fi 50,000 meeqaan baay'isna? 2/5 baay'isna jechuudha. 2/5 baay'isna. Kana jechuun as jala tokko jira ammas. Kanaafuu yeroo ittiin baay'isu inni kun maal ta'a? 500 ta'a. 500 ta'a jechuudha kan gubbarraa. Kan jalaa immoo 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun amma yeroo hirtan 100 ta'a jechuudha. 100 mucaa kamiif kenname? Mucaa qottisuutiif 100 kenname jechuudha. Deebii isaa mirkaneessuudhaaf mucaa qottisuutiif 100 kenname jechuudha. Kanaafuu amma caa'irri inni jiru ammoo maal jedha? Qarshii meeqatu hafeef jedha. Obbo Liyaadiif baankii keessatti qarshii meeqatu hafeedha? Jalqaba qarshii meeqatu ture? 200,000 fi 50,000 ture jechuudha. 200,000 fi 50,000 ture. Kan isaan ijoolleedhaaf kennan isa tokkoof 100 kennanii 100 kenname, isa tokkoof isa qottisuutiif 100 kenname, isa hangafaatiif ammoo 75 kenname. San booda maal goona? Qarshii ijoollee taniini walitti edaanaa jechuudha. Ijoolleedhaaf qarshii kenname kanniin yeroo walii edaanu maal ta'a? 100 fi 75 ta'a jechuudha. 100 fi 75 qarshii jiru kana keessaa baasanii jira waan ta'eef kanaafuu maal goona? 100 fi 75 kana maal goona? Qarshii jalqaba baankii keessa tureerraa hir'isuudhaan deebii kennu argachuu dandeenya jechuudha. Asitti tokko liqeeffannaa 5 ta'a. As meeqa jira? 4 jira. Ammas tokko yeroo itti liqeeffannu meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. 75 hafeef jechuudha baankii keessatti. Kanaafuu bifa kanaan kan isin hojjettan word problem yookiin immoo bifa gaafiitiin bifa jechaatiin isa isiniif kenname kana bifa kanaan hojjettan jechuudha. Amma maal goone jalqaba kan ijoollee lamaaniin barbaanne caa'eerra isa jiru kan argatuudhaaf kan ijoollee lamaanii walitti edaanii san booda ammoo deebiin keenya san maal goone isa jalqaba baankii keessa ture 200,000 fi 75 sanirraa maal goone hir'isuudhaan deebii keenya arganne jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettan jechuudha. Gilgala takka tuqaa takka 0 kan yeroo ilaallu ayirata maal jedha? Dura buutuun mana barumsaa tokko qalama cuquliisa bitame keessaa walakkaa bakkaan seeraan ilaala. Walakkaa mana kuusaatii baastee 12 barsiisotaaf kennite kan hafe 14 of biratti hambistedha. Walumaa galatti qalamni bitame meeqa jedha? Kana jechuun mana kuusaa wahii keessa qalamatu jira. Qalama kanneen keessaa isin amma kan baafte maa inni walakkaa isaa qofa baafte jechuudha. Walakkaa isaa san baaftee walakkaa san keessaa 12 barsiisotaaf kennite 14 ammoo kan hafe of biratti hambiste jechuudha. Kana jechuun amma maal goona? Inni bahe meeqa walumaa gala? Inni mana kuusaatii bahe meeqaa jedha walumaa galatti? Akkasuma ta'in walumaa galatti kan bitame mana kuusaa san gale meeqaadha? Kan mana kuusaatii bahe meeqa ta'uu isaa beekna nuti kanneen lamaan walitti eda'uudhaan kan mana kuusaa keessaa isin baafte beekuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun ammoo walakkaa kamiiti? Kan achi keessa jiruuti mana kuusaa keessatti kan hafeeti. Kanaafuu amma fakkeenyaaf 12 fi 14 kan yeroo walii edaanu meeqa ta'a? Inni kun 26 ta'a. Kana jechuun maa inni kan mana kuusaa keessaa bahe sani. Kan mana kuusaa keessaa bahe ammoo walakkaa kan mana kuusaa keessa jiruuti yookiin ammoo walakkaa kan bitameeti jechuudha. Kanaafuu 26 kan isin baaftee 26 ammoo mana kuusaa keessatti hafee lamaan kan yeroo walii edaanu kan jalqaba bitame san yookiin ammoo kan mana kuusaa keessa jiru san arganna jechuudha. Kanaafuu yeroo walii edaanu inni kun maal ta'a? 52 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya meeqa ta'a? 52 ta'a jechuudha. Kana jechuun walumaa gala kan bitame 52 ta'a jechuudha. Kun amma haala kamiin bifa salphaa ta'een hubachuu dandeettanii? Mana kuusaa wayiitu jira. Mana kuusaa kana keessa meeqatu jira? 52tu jira. 52 kana keessa amma isin maal goote? Walakkaa baafte. Walakkaa jechuun walakkaan 52 meeqa ta'a? 26 ta'a. 26 kana keessa 12 maal goote? Barsiisotaaf qooddee kan hafe ammoo 14 of bira kaa'atte jechuudha. Kanaafuu kan isin baaftee 26 ture. 26 kana keessa ammoo 12 barsiisota kennite kan isin biratti hafe ammoo 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan jalqaba achi keessa ture meeqa ta'a yookiin ammoo kan jalqaba bitamee achi keessa kaa'ame 52 ta'uu isaa bifa kanaan hojjechuu dandeettan jechuudha.
inni lammaffaa jiru ammoo saanduqa tokko keessa maarkaroota halluu adda addaa qaban keessaa tokko afuraffaan halluu diimaa yommuu ta'u keelloon firii 24 diimaa caaleedha. Maarkaroonni 76 hafan halluun isaanii magariisa yoo ta'e walumaa galatti saanduqa keessa maarkaroota meeqatu jira jedha. Gaafiin lammaffaan ammoo bifa kanaan yeroo hojjennu inni kun maal ta'a? Maal jedha? Tokko afuraffaan ni jira. Tokko afuraffaan halluu diimaa yommuu ta'u keelloon 24 diimaa caaleedha. Maarkaroonni 76 hafan halluun isaanii maalidha? Halluun isaanii magariisa yoo ta'e walumaa galatti saanduqa keessa maarkaroota meeqatu jira? Kana jechuun amma jechuu dandeenya nuti saanduqa wayiitu jira. Saanduqa kana keessa meeqa akka jiru hin beeknu. Kanaafuu xaa jennee bakka buufanna. Kanas keessa jiru kana walumaa galatti xaa jennee bakka buufanna. Xaan kun amma maalii wal qixa? Xaan wal qixa ta'a. Diimaa eda'uu kan biraa kan jiru inni diimaan ni jira. Inni biraa ammoo keelloon ni jira. Diimaa eda'uu keelloo, inni biraa ammoo magariisa. Inni biraa magariisa jechuudha. Inni biraa magariisa. Kanaafuu xaan kun amma kanneeniin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu diimaan amma meeqa nuun jedhe? Tokko afuraffaadha nuun jedhe. Tokko afuraffaa kanas keessa jiru kanaati. Kanas keessa jiru ammoo xaa waan ta'eef tokko afuraffaa baay'isuu xaa jennaan jechuudha. Eda'uu keelloon meeqa? Keelloon diimaa meeqaan caaleedha? 24 caalaa jedhu. Kanaafuu keelloo jechaan keelloon wal qixa diimaa eda'uu meeqaati? 24ti. Diimaan ammoo meeqa? Tokko afuraffaa xaati eda'uu as 24 waan jiruuf 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu keelloo walumaa gala tokko afuraffaa xaa eda'uu 26 ta'a jechuudha. Inni hafe ammoo magariisni meeqa? 24ti. Inni hafe ammoo 76 magariisi. Kanaafuu inni kun hundi isaaniitu yeroo walii edaanu kan as keessa jiru kanaa wal qixa ta'a. Kan as keessa jiru xaa waan jenneef hundi isaanii walitti yeroo edaanu xaadhaan wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isa kan amma bifa kamiin hojjenna? Xaan wal qixa ta'a. Kanneen lamaan walii edaana. Kanneen lamaanis walitti edaana. Lakkoofsaa fi lakkoofsa walitti edaana. Kan jijjiiramu of biraa qabu lamaanis walitti edaana jechuudha. Kanaafuu inni kun yeroo walii edaanu 2 afuraffaa xaa ta'a. 2 afuraffaa xaati eda'uu. Inni kun lamaan ammoo yeroo walii edaanu 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a. San booda isa jijjiirama of biraa qabu kana garaan fidanna gara xaa kana. Kanaafuu yeroo garaan fidamu maal ta'a? Asitti poozitiivaa waan jiruuf garaan yeroo taru neegatiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu xaa hir'isuu 2 afuraffaa xaa wal qixa ta'a. 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a. Kan amma inni kun as jala tokko jira. Hawaxaan isaa meeqa ta'a? 4 ta'a yookiin ammoo qaxxaamura yeroo baay'isnu jechuudha. 4 tokko yeroo hirru meeqa ta'a? 4 ta'a. Xaadhaa yeroo baay'isnu 4 xaa ta'a jechuudha. 4 kana yeroo hirru maal ta'a? Tokko ta'a. Tokko hir'isuu 2 neegatiiva 2 xaa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a. 100 jennee haala kanaan barreessina jechuudha. San booda inni kun yeroo walirraa hir'isnu 4 xaa hir'isuu 2 ta'a. Meeqa ta'a? 2 xaa ta'a. Jalli ammoo 4 waan ta'eef akkuma yeroo barreessina wal qixa 100 ta'a jechuudha. Isa kana yeroo salphisnu 4 yeroo hirru meeqa ta'a? 1 lammaffaa xaa ta'a. Wal qixa 100 ta'a jechuudha. San booda gara lamaaniyyuu meeqaan baay'isna? 2 tokkoffaadhaan. Garanas 2 tokkoffaadhaan baay'isna. San booda inni kun wal balleessa waan ta'eef akkuma yeroo xaan meeqa ta'a? 200 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan saanduqa keessa jiran 200 ta'anii jechuudha. Inni sadaffaa jiru ammoo maal jedha? Qajeelaan mindaa ji'atti argatu keessaa tokko afuraffaa kiraa manaatiif. Tokko afuraffaa kiraa manaatiif. 2 shanaffaa nyaataaf yoo oolche kan tajaajila birootiif oolche ibsi jedha. Meeqa akka ta'an ibsi jedha. Kanaafuu isa kan ibsuudhaaf maal goona? Jalqaba ammas maal jenna? Mindaa inni argatu xaa jennu. Mindaa inni argatu kun xaa jennu. Inni kun xaa yoo jenne tokko afuraffaa kiraa manaatiif jedhan. Tokko sadaffaa kiraa manaatiif kan jechuun kan argatu keessaa tokko sadaffaa
kiraa manaatiif oolche. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Tokko meeqaffaa jennaan? Tokko sadaffaa xaa jennaan jechuudha. Maaliif xaan kan argatu keessaa waan ta'eef. Inni biraa ammoo nyaataaf. Nyaataaf ammoo 2/5 ta'a jechuudha. 2/5 xaa ta'a. San booda ammoo kan tajaajila birootiif oolche ibsi waan jedhuuf kan tajaajila birootiif oolche kun meeqa haa jennuun waan hin beekneef isa kan amma yaa jennuuni. Yaa jennee biraa dabaluu isa kan. San booda maal goona? Kan xaa qabu kan lama walitti ta'edhaan xaan wal qixa ta'a. Inni kun 2/5dha. 2/5dha. San booda hawaaxaa yookiin ammoo qaxxaamuraa baay'isnu. Isa kana qaxxaamuruu yeroo baay'isnu 5 xaa 5 xaa eda'uu 6 xaa hiruu meeqa ta'a? 15 ta'a. Eda'uu yaa ta'a jechuudha. Eda'uu yaa. San booda inni kun maal goona amma? Isa kana walitti ta'edhaan xaan wal qixa ta'a. 5 xaa eda'uu 6 xaa 11 xaa ta'a. 11 xaa hiruu 15 eda'uu yaa ta'a jechuudha. Isa kana gara naa fidannu. Gara yeroo fidannu negatiif ta'a jechuudha. Poozitiifa waan jiruuf. Negatiifa yoo jiraate ammoo mallattoo wal qixaatiin gara tokkotti yeroo dabarsinu mallattoo isaanii jijjiirata jechuudha. Negatiifa yoo jiraate gara poozitiifaatti jijjiiramu. Kanaafuu negatiifa poozitiifa waan jiruuf gara negatiifaatti jijjiiraa jechuudha. Gara nafinne. Kanaafuu xaa hir'isuu 11 hiruu 11 xaa hiruu 15 wal qixa yaadha. Wal qixa yaan amma inni kan tajaajila birootiif oolchedha jechuudha. Kanaafuu amma as jala tokko jira. Qaxxaamuruu yeroo baay'isnu 15 xaa hir'isuu 11 xaa hiruu meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. Wal qixa yaa. Inni kun amma yeroo walirraa hir'isnu meeqa ta'a? 4 xaa hiruu 15 ta'a jechuudha. Wal qixa yaadha. Kanaafuu kan tajaajila birootiif oolche 4 15ffaa ta'a jechuudha. 4 15ffaa waan argatu keessaa 4 15ffaa tajaajila birootiif oolche jechuudha. Kana jechuun maa inni 4 15ffaa baay'isuu ta'a jechuun xaammaa inni kan argatu keessaa. Kanaafuu 4 15ffaa ta'a jechuudha. Deebiin keenya kanaafuu bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. Isa sadaffaa irra jiru kana. Inni afuraffaa jiru ammoo saanduqa tokko keessa qalama halluu adda addaa qabatantu jira. Isaan kana keessaa 3/4 kan ta'an qalamni 75 halluu cuquliisa yoo ta'an kan halluu biroo qaban meeqa jedha? Inni kun maal jechuu barbaadeeti? 3/4 kan ta'an 3/4 harka 3/4 kan ta'an qalama 75 ta'a jechuudha. 3/4 kun 3/4 qalama wayii qalama jiran keessa 3/4 harki 3/4 75 ta'a. Inni kun cuquliisa halluun isaa cuquliisaadha jechuudha. Kan halluu biroo qaban meeqa? Kana jechuun kan halluu biraa qaban meeqa ta'an isa jedhudha jechuudha. Kan amma bifa salphaa ta'een hojjetuu dandeettan. Maal isin jedhee ture? Wanta tokko fakkeenyaaf bakka afuritti qoonnee 3/4 yoo jedhame isaan kanneen ta'a jechuudha. Kanneen fakkeenyaaf takka 2 3 4 kanneen. Kan hafe kun meeqa ta'a? Tokko waan ta'eef tokko 4ffaa ta'a jechuudha. Tokko 4ffaa. Kanaafuu inni hafan tokko 4ffaa ta'uu isaanii beekuu dandeenya jechuudha. Tokko 4ffaa ta'uu isaanii. Kanaafuu kan nuti barbaadnu kan tokko 4ffaa meeqa akka ta'u barbaaduu qabna jechuudha. 3/4 meeqa ta'e? 3/4 75 ta'e. 75 yoo ta'e tokko 4ffaan meeqa ta'a? Yookiin ammoo xaa jennee barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf qaxxaamuruu yeroo baay'isnu meeqa ta'a inni kun? 3/4 xaan wal qixa ta'a 75 baay'isuu meeqaati? 75 baay'isuu tokko 4ffaa jennee haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona? Garan dabarsinee isa kana asii balleessuudhaaf garan dabarsinee meeqaan baay'isnaa? Fuggisoo kanaatiin kan as jiru kanaatiin yeroo baay'isnu maal ta'a? 4 sadaffaadhaan baay'isnee asii balleessina jechuudha. Asii balleessina yookiin ammoo garanas kallattii lamaaniinuu meeqaan baay'isna? 4 sadaffaadhaan baay'isna. Asitti amma kan bada 4 tun 4 tanaan baddii 3 tun 3 tanaan baddii. Kanaafuu kan asitti nu hafu xaatu nu hafa jechuudha. Xaa wal qixa 75 baay'isuu tokko 4ffaa baay'isuu
afur sadaffaa ta'a jechuudha. Amma afuriin tun afurii tanaan baddii. Kanaafuu kan nuuf hafe meeqa ta'a? 75 baay'isuu tokko baay'isuu inni kunis tokko ta'a jechuudha. Afurii waan balleessneef kan jalatti nuuf hafe immoo tokko nuuf hafe tokko baay'isuu sadii ta'a jechuudha. Kanaafuu 75 baay'isuu sadii ta'a jechuudha. 75 baay'isuu sadii meeqa ta'a? 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya 25 ta'a jechuudha. 25 ta'a. Yookiin immoo karaa biraatiin akkamitti hojjettan? Karaa biraatiin haala kamiin hojjettanii sadii afuraffaa xaan meeqa ta'a? 75 yoo ta'e 75 yoo ta'e kana jechuun xaan kan jiran halluu walumaa gala kan jiran qalamoota jiran yoo ta'an xaa yoo jenneen qalamoota jiran kanneeniin sadii afuraffaan isaa 75 ta'a jedha inni jalqaba. Harki hafe ammoo meeqa jennee jirra? Harki hafe tokko afuraffaa kana dhumarra hojjenna inni kun haa ta'u. Kanaafuu xaa yeroo argannu amma qalama walii gala jiran argannee jirra jechuudha. Qalama walii gala jiran kan argannee jirra. Kanaafuu xaa argatuudhaaf maal goona? Xaan walqixa 75 baay'isuu kan gara inni jiru kan asii balleessuudhaaf fuggisuudhaan garacha anu baay'isnaa jechuudha. Kanaafuu afur sadaffaadhaan baay'isna. Afur sadaffaadhaan yeroo baay'isnu 75 baay'isuu 75 baay'isuu afurii hiruu meeqaati? Hiruu sadii ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun yeroo hojjennu meeqa ta'a? Inni kun 75 sadii fi hiruu 25 ta'a. 25 afurii yeroo baay'isnu 100 ta'a jechuudha. Kanaafuu qalamni jiran qalama dhibbatu jira jechuudha. Qalama dhibbatu jira. Kan argannu kun qalama walii gala jiranidha. Kanaafuu tokko afuraffaan 100 meeqa ta'a yoo jennee hojjennu maal ta'a? Tokko afuraffaa baay'isuu 100 jennee hojjenna jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya kallattii lamaan yoo hojjennu waluma fakkaata ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya 25 ta'a jechuudha. Kan isin tilaafe lamaan keessaa ilaaltanii qabattanii jechuudha. Kan jalqaba yoo isin tilaafe kan jalqaba kan lammaffaa yoo ta'e kan lammaffaa ta'a jechuudha. Kanaafuu karaa lamaaninuu deebiin keenya waluma fakkaata ta'a jechuudha. Gaafiin shanaffaan immoo maal jedha? Kookiyyaan gabaa baatee muuzii bittee galteedha. Muuzii bittee galtee. Lama sadaffaan laaqana irratti maatii ishee waliin nyaatan jedha. Tokko shanaffaa kan ta'e irbaata irratti yommuu itti fayyadaman muuziin osoo itti hin fayyadamin hafe hammam ta'a jedha. Hammam ta'a jedha. Ammas maal goona? Muuziiwwan jiran maal goona? Xaa jennee bakka buufannaa jechuudha. Hamma isaanii hin beeknu waan ta'eef. Kanaafuu xaadhaan bakka buufannaa. Xaadhaan yeroo bakka buufannu lama sadaffaa laaqana irratti nyaatanii. Kanaafuu xaan kun maal jennaan? Walqixa ta'a. Lama sadaffaa laaqana irratti waan nyaataniif lama sadaffaa xaa jennaan jechuudha. San booda eda'uu inni biraa immoo tokko shanaffaa irbaata irratti waan nyaataniif tokko shanaffaa xaa jennaan jechuudha. Tokko shanaffaa xaa nyaatanii jiran irbaata irratti kana jechuun lama sadaffaa baay'isuu xaa jechuudha. Inni kun xaan baay'ina muuziiti. Haga isaa hin beeknu waan ta'eef isa kana xaa kana barbaaduu qabna jechuudha. Inni biraa immoo tokko shanaffaa xaa maal irratti nyaatanii? Irbaata irratti nyaatanii. Inni biraa amma kan hafe waan jiran jechaa jira. Kan hafe meeqa waan jedhaa jiruuf kanaafuu kan hafe jiraatu isaa beeknaa jechuudha. Kanaafuu eda'uu xaan jennuun amma isa kana yaa jennaan. Maaliif waan hin beekneef meeqa akka ta'e waan hin beekneef yaa jennee bakka buufannaa jechuudha. Amma maal goona? Kanneen lama wal edaana kan xaaf biraa qaban lama wal edaana. Xaan walqixa ta'a. Inni kun amma yeroo wal edaanu meeqa ta'a? Hawaaxaan isaanii yookiin immoo qaxxaamura yeroo baay'isnu 10 xaa eda'uu 3 xaa hiruu meeqa ta'a? 15 ta'a. 15 eda'uu yaatu jira jechuudha. Siyaa akkuma jirutti kaa'anna. San booda inni kun meeqa ta'a? Xaan walqixa ta'a. 13 xaa hiruu 15 ta'a jechuudha. Eda'uu yaa jennaani. San booda isa kana yeroo garan dabarsinu xaa hir'isuu 13 xaa hiruu 15 ta'a walqixa yaadhaan walqixa ta'a jechuudha. Yaan ammaa inni kan hafe kan osoo hin nyaatamin hafeedha jechuudha. Kanaafuu amma isa kana yeroo qaxxaamura baay'isnu maal ta'a? 15 xaa hir'isuu 13 xaa hiruu meeqaati? 15 ta'a walqixa yaadhaan walqixa ta'a jechuudha. Inni kun 15 xaa hir'isuu 13 xaa meeqa ta'a? 2
xaa ta'a jechuudha. 2 xaa hiruu 15 wal qixa ta'a yaadha jechuudha. Kanaafuu yaan yookiin ammoo kan osoo hin nyaatamin hafe 2 jechuudha. 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 osoo hin nyaatamin hafe jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjetuu dandeettan jechuudha. Muuziin osoo hin nyaatamin hafe hammam ta'a waan jedhuuf kanaafuu 2 ta'a jechuudha. 2 ta'a. Kanaafuu muuzii jiran keessaa 2 osoo hin nyaatamin hafee jira jechuudha. Inni jaaffaan ammoo guddattuun manaa kaatee gara mana barumsaa yommuu deemtu fageenya karaa keessaa 3/5 gaariin deemte 1 kiiloomeetira ishii hafe ammoo miilaan deemte mana barumsaa geesse yoo ta'e jedha. Fageenyi karaa mana barumsaa kiiloomeetira meeqa ta'a jedha. Kiiloomeetira meeqa ta'a? Inni kunis maal seetan 2/5 gaariidhaan deemte jedha. Kan kiiloomeetira jiru keessaa fakkeenyaaf maal jennee haa ibsinu manni isii bakkana yoo ta'e manni barumsaa isii ammoo asaa jennu. Manni barumsaa isii asaa jennu. Kana keessaa fakkeenyaaf asirra haga asii kiiloomeetira meeqa akka jiru waan hin beekneef xaa jennee bakka buufannaa jechuudha. Xaa jennee bakka buufannaa. Inni kun mana isiiti jennee jirra. Inni kun ammoo mana maaliiti? Mana barumsaati jechuudha. Mana barumsaa isiiti. Kanaafuu amma asirraa maal goote deemtee hanga bakka wayii geettutti maal ture 2/5 xaa kanaa ture jechuudha. Kana jechuun isa jiru keessa inni kun amma 3/5 ture jechuudha. Inni kun 3/5dha. Kan hafe ammoo asirraa agasii meeqa jedha? Kiiloomeetira 1 jechuudha. Kiiloomeetira 1. Kanaafuu amma xaan kuni kamii wal qixa? Xaan wal qixa ta'a 3/5 xaa eda'u 1 kiiloomeetiraatiin wal qixa ta'a jechuudha. 1 kiiloomeetiraatiin wal qixa ta'a. Kanaafuu kan nuti barbaannu amma xaa barbaanna. Maaliifi asirraa mana isiirraa hanga mana barumsaatti fageenya jiru kan argatuudhaaf 3/5 xaa eda'u 1 kiiloomeetira walitti ida'anii arganna jechuudha. Isa kana maaliif xaa bira kenna? 3/5 waan jedhuuf 3/5 kun amma waan kenname wayii keessaa 3/5 ta'uu isaati. Kanaafuu wanni kenname sun jechuun fageenya kanaa jechuudha. Fageenya kana amma 3/5 fageenya kanaa gaariidhaan deemtee kiiloomeetira 1 ammoo kan isiidhaaf hafu kiiloomeetira 1tu isiif hafaa jedha. Agasii yeroo deemtu fakkeenyaaf agasii yeroo deemtu kan isiif hafe 1 kiiloomeetira 1 kan ammoo miilaan deemte jedha. Kanaafuu isa kana argatuudhaaf amma xaa kan of biraa qabu kana gara xaa kanaa kennaa jechuudha. Kanaafuu xaa hir'isuu 3 xaa hiruu 5 wal qixa 1 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu amma isa kana yeroo tokko jala kennee qaxxaamura yeroo baay'isnu 5 xaa jidduu isaanii hir'isuu waan jiruuf hir'isuu kaanna ammas 3 xaa ta'a jechuudha. Inni kunis 3 xaa hiruu 5 ta'a jechuudha. Wal qixa 1 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Sanbooda isa kana yeroo walirraa hir'isu meeqa ta'a? 2 xaa ta'a jechuudha. 2 xaa hiruu 5 wal qixa 1 kiiloomeetira. Sanbooda inni kun 2 xaan wal qixa 5 kiiloomeetira gara nu baay'isee jechuudha. Isa kana ammas jala tokko baay'ee ammas qaxxaamura yeroo baay'isnu 2 xaa wal qixa 5 kun kamiin baay'ate? 1 kiiloomeetira kanaan baay'ate. Kanaafuu amma xaa argatuudhaaf hiruu 2 jenna. Asis meeqa jenna? Hiruu 2 jenna jechuudha. Sanbooda inni kun xaan meeqa ta'a? 5 hiruu 2 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kana jechuun 2.5 kiiloomeetira ta'a jechuudha. 2.5 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu fageenyi mana isiirraa hanga mana barumsaatti jiru fageenyi jiru meeqa? 2.5 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu asirraa hanga bakka naannoo kanaa yeroo deemtu kana maal jennee meeqa deemte? Amma asirraa agasii 1 kiiloomeetira jenne. 1 kiiloomeetira ta'e. Inni asitti isiin jalqaba deemtu kun ammoo maal ta'a jechuudha? Takka tuqaa 5 kiiloomeetira deemte jechuudha. Isiin jalqaba irratti sanbooda 1 kiiloomeetira deemte. Walumaa galatti kan nu gaafatan ammoo ida'ama isaa lamaaniitu waan ta'eef 2.5 kiiloomeetira jennee haala kanaan deebisna jechuudha. Kanaafuu fageenyi mana isiirraa hanga mana barumsaatti jiru 2.5 kiiloomeetira ta'a jechuudha.
inni torbaffaa jiru ammoo barsiiftuun herregaa barattoota gumii herregaa keessatti hirmaatan 40 galmeessite jedha. 40 galmeessite isaan keessaa shamarran meeqadha? 3 yoo ta'an baay'inni barattoota dhiiraa gumii kana irratti hirmaatanii meeqa ta'a jedha. Kana jechaan amma barattoota isiin galmeessite kana keessa barsiiftuun tun galmeessite kana keessa gumii herregaa keessatti hirmaatan meeqa turan? 40 turan. 40 kana keessa 3 durba yoo ta'an dhiironni meeqa ta'anii jedha. Kanaafuu amma kan nuti argatu qabnumaa inni amma dubarri warri shamarran meeqa ta'anii 5 baay'isuu 40ti. Kana jechuun inni 40 kana keessaa 5/8dha jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isamu meeqa ta'a? Kan gubbaarra yeroo waliin baay'isnu meeqa ta'a? 200 ta'a jechuudha. 200 hiruu 8 yeroo walii hiruu meeqa ta'a inni kun? 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu 25 warri shamarranii 25 jechuudha. Kan hafan garuu ammumaa inni 40 kana keessa dhiiraaf shamarris waan jiraniif 40 kun walumatti dhiirris shamarris walitti dabalamee 40 jechuudha. Amma garuu kan maal argannee jirra? Kan shamarranii argannee jirra. Kan shamarranii 25 nuuf ta'e kanaafuu dhiironni meeqa? 40 hir'isuu 25 jennee yeroo hojjennu deebiin keenya maal ta'a? 15 ta'a jechuudha. Kanaafuu warri dhiiraa 15 ta'an jechuudha. Inni biraa immoo 8ffaa irratti inni arginu kun maal jedha? Siifan jaarikaana bishaan liitira haganaa qabatu 4 guutuu 4 shanaffaa jennee dubbisna. Isa kana inni kunis amma inni firaashinii wal makaa isa jennuun isaanii qabatuun guutame gara baaldii bishaan liitira hagana qabatuutti 8 guutuu 3 afuraffaa qabatuutti yoo naqxe baaldiin guutuuf bishaan hammamii taafee jedha. Baaldiin kun walumaa gala kan inni qabatu meeqa qabata? Bishaan liitira haganaa qabata. Kana keessa jalqabsiin naqxee jirti. Kanaafuu kan hafe meeqa ta'a jedha. Isa kan argatuudhaaf jalqaba maal goona? Lamaan kanneen gara maalitti jijjiiruu qabna? Gara firaashinii maalitti jijjiiruu qabna? Sirrii hin taanetti jijjiiruu qabna jechuudha. Bifa jijjiiranii isinitti mul'isa ture. Kanaafuu isa kana bifa salphaadha yeroo hojjennu 5/4 eda'uu 4 jennaan walumaa gala meeqa ta'a? 24 hiruu 24 hiruu 5 ta'a jechuudha inni kun. Inni jalaa immoo 8/4/8 meeqa ta'a? 32 ta'a. 32 irratti 5 yeroo edaanu 35 hiruu 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu baaldii walumaa gala hagana qabata? 35 afuraffaa qabata. Kan isinitti naqxe immoo 24 shanaffaa qabata jechuudha. Kanaafuu maal godhama? Kan hafe beekuudhaaf kan walii gala inni qabatu kanarraa kan itti naqame kana irraa hir'isuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 8 guutuu 3 afuraffaa hir'isuu 4 guutuu 4 shanaffaa yoo jennu amma deebiin nuti argannu maa inni kan hafe san arganna jechuudha. Kan isa walitti naqameen hafe san arganna. Kanaafuu inni kun maal ta'a jennee jira? 35 ta'a inni kuni. 35 hiruu 4 hir'isuu inni gubbaa immoo 24 hiruu 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana qaxxaamura baay'isuudhaan deebii keenya kaasuu dandeenya jechuudha. Yeroo hojjennu maal ta'a inni kun? Inni kun 5 kun 35 baata. Kanaafuu 5 baay'isuu 35 hir'isuu 4 baay'isuu 24 sanboota hiruu jennee 4 baay'isuu 5 jennaan. Kanaafuu 20 ta'a jechuudha yeroo waliin baay'isu inni kun. Kanaafuu kan gubbaa yeroo waliin baay'isnu inni kun meeqa ta'a? 5 2 qabna. Sanboota 5 yeroo 3 baay'isnu 15 175 ta'a jechuudha. Inni jalqaba hir'isuu inni kun 16 ta'a. Takka qabna 8 96 ta'a jechuudha. Hiruu 20 jennaani. Sanboota isa kana yeroo walirraa hir'isnu 15 irraa asitti tokko liqeeffanne jechuudha. 15 irraa 6 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 9 ta'a. Asitti meeqa nuuf hafa? Tokko irraa liqeeffannee jirra waan ta'eef 6tu nuuf hafa jechuudha. Kanaafuu 16 irraa 9 yeroo hir'isnu 16 irraa 9 meeqa ta'a? 16 irraa 9 meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu 79 hiruu 20tu nuuf hafa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo isa kana yeroo hiruu meeqa ta'a? 3 tuqaa
3.9 jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna 3.9 yookiin ammoo 79 yeroo 20 jennee bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana yeroo ibsinu fakkeenyaaf maaltu jira? Jerkaanii wayiitu jira jennee ilaallu. Inni kun fakkeenyaaf bifa jerkaaniitiin fudhadhaati. Inni kun fakkeenyaaf kan inni qabatu xaa jennu. Xaa qabataa jennu. Xaa kan amma fakkeenyaaf haga isaan beenu jennee haa ilaallu yookiin ammoo meeqa nuun jedhee jira inni kun 8 guutuu 3 afuraffaa qabataa nuun jedhee isa kana bifa salphaadhaan ibsuudhaaf 8 qabataa jennu. 8 liitira 8 qabataa jennu inni kun liitira 8 qabataa. Liitira 8 kana keessa ammoo liitira 8 inni qabatu kana keessa nuti liitira 3 yootiin kan isoo hin guutin hafe yookiin ammoo kan isoo hin naqamin hafe meeqatu hafe nuun jedhamu 8 neennee jirra. Dirqama 8 guutuu waan qabuuf inni kun guutuudhaaf 8 barbaachisa waan ta'eef kanaafuu walirraa hir'isuudhaan meeqa nu bafa liitira 5 nu bafa jechuudha. Bifa kanaan bifa salphaadhaan yeroo ilaallu kanaafuu bifa kana ilaaltanii haala salphaadhaan haala kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gilgaalli kun bifa kanaan xumuramee jira. Inni itti aanu ammoo hojiirra oolmaa liqii fi dhalaa shallaguu isa jedhu ammoo paartii itti aanuun ni ilaalla jechuudha. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaatti.